Harka fuune akkam jirtu kun sagalee kitaabaa. Sagaleen kitaabaa keenya yeroo hundumaa qophiiwwan barsiisuu fi bashannansiisoo gola adda addaarraa dubbifne kan isin biraan geenyu ta'a. Amma xumura qophii keenyaatti nu faana turaa jiru. Dubbii Hayyootaa. Kan gammachuun hin fayyisne qorsi fayyisuu hin danda'u. Gabriel Garcia Marquez. Diina keessoo yoon qabaatiin diinonni alaa humaas miidhuu hin danda'an. Winston Churchill. Dhugaan amma hubadhe duuti salphaa akka ta'ee fi jiraachuun akka cimudha. Gail Forman. Namni beekaan diinota isaa jaallachuu qofa osoo hin taane michoota isaa jibbus ni danda'a. Frederick N. Barsiisaa jechuun nama waan tokko barsiisu miti, garuu nama barattoota akka isaa wanta kana dura beekan argataniif kakaasudha. Paolo Coelho. Yaada koo hatuun isaanii nan dhibu, yaada ofii isaanii qabaachuu dhabuu isaaniitu na dhiba. Nikola Tesla. Gammachuu ofii keetiif itti gaafatamummaa fudhu, tasa harka namoota biroo keessan galchiin. Roy T. Bennett. Aarii keef adabamuu baattus aarii keetiin ni adabamta. Budaa. Abaaboowwan mara ciruu dandeessa, akka arfaa isaan hin dhufne dhorkuu garuu hin dandeessu. Pablo Neruda. Iccitiin milkaa'inaa kaayyoo irratti cichuudha. Benjamin Disraeli. Wanti ati waa'ee isaa yaaddu tokko hamma sammuu keetiin murteessa. Marcus Aurelius. Waliin ta'uun yookiin gowwomsaan aartii qaroomina guddatee fi tapha aangoo keessatti meeshaa humna guddaadha. Xiyyi darbatame nama ajjeesuu dhabuus danda'a. Garuu tooftaa namni gamni karoorsu ijoolleeyyuu ulfa keessatti ajjeesa. Kitaaba Power irraa kan fudhatame.